Ashannaafi Asaffaa mucaa isaa rakkoo fayyaa qabdu Bileen Ashannaafi itti dhiyeenyaan kunuunsuuf jecha hojii konkolaachisummaa isaa fi kanneen biroo dhiisuun galii gadi aanaan magaalaa qulqulleessuun jiruu fi jireenya isaa akkuma eebichaa itti hadhaa'uun wallaansoo qabaa tureera. Ashannaafiin jireenya hadhaa'aa guyyaa guyyaan dabarsu hawaasa bira akka dhaqqabuuf karaa miidiyaa hawaasaa qoodaa kan ture yoo ta'u akka carraa ta'ee kantiibaa Adaanech Abeebee biras dhaqqabeera. Isaanis calluma jedhanii darbuun hin taaneef seenaa jireenyaa wallaansoon guutame kanaaf mala furmaata ta'uuf gara laafummaa isaanii itti agarsiisaniiru. Baajeta mootummaan dabalata abbootii qabeenyaa hirmaachisuun imimmaan namoota hedduu qoorsuu hojii idilee isaa kan taasifate bulchiinsi magaalaa Finfinnee Ashannaafiif mala dha'uun yaala fayyaa mucaasaaf birrii miliyoona 4 akka argamu taasisuun mana dhiphoo obbo Ashannaafii fi maatiin isaa waliin keessa jiraatutti argamuun arjooma yaala fayyaa Bileeniif taasifame kana dabarsanii kennaniiru. Wayita deeggarsa kana dabarsanii kennan manni obbo Ashannaafii fi maatiin isaa keessa jiraatan kan isaan gaddisiise kantiibaa Adaanech bulchiinsi magaalichaa mana jireenyaa isaaf akka kennu waadaa galanii kan turan yoo ta'u waadaa kanas turtii torban tokko hin guunne keessatti dhugoomsuun mana jireenyaa Ashannaafiif dabarsanii kennaniiru. Ashannaafiinis kanaan dura mucaasaa rakkoo fayyaa qabdu dabalatee miseensa maatii 6 waliin mana dhiphoo kutaa tokko keessa jireenya rakkisaa jiraachaa turan akkasiin duubatti deebi'ee yaadata. ከዚህ በፊት የነበርንባት ቤት ዊልቸር እንኳን ለማቆም ምቹ አልነበረም። manni kanaan dura keessa ture wiilcharii illee bakka kaa'u hin qabu. Mana kiraa dhiphoo kutaa tokko keessa turre. Mucaan koo dhibamteetu fiiziyootiraappii hojjechuuf illee mijataa miti. Manni amma naaf kenname garuu bal'aadha. Waan hundumaaf mijataadha. Kanaan dura mucaa koo akka aduu ifattu taasisuuf baay'ee rakkachaa ture. Hada rakkoon koo kun hundi furameera. Amma manni argadde gamoo baay'ee bareedaadha. Itti dabaluun Ashannaafiin mana miidhagaa akkasii argachuu miti haala rakkisaa keessa jiru keessatti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhufanii nagaafachuun waan guddaadha jechuun carraa argate kanattis hedduu akka gammade dubbachuun galateeffateera. ዝቅ ብለው ራሱ እዛ ቤት ተገኝተው እኔን ለማበረታታት Kantiibaa Adaanech ana jajjabeessuuf gadi of deebisanii mana koo dhufanii na ilaaluun isaanii anaaf waan guddaadha. Na cinaa waan dhaabbataniif baay'een isaan galateeffadha. Abbootii qabeenyaa hirmaachisuun baasii yaala fayyaa mucaa kootiif oolu naaf kennaniiru. Kun anaaf gara fuulduraatti akkan cimuuf na gargaara. Mucaan koos gara biyya alaa deemtee yaalamtee fayyitee akka deebitu abdiin guutuun qaba. Deeggarsa kantiibaa Adaanech naaf taasisanitti baay'ee gammade. Haa galatooman. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee akkuma Ashannaafi jireenya rakkisaa keessa kanneen jiran lammiilee 70 oliif mana jireenyaa mijataa dabarsanii kennaniiru. Namoonni carrichaan fayyadamoo ta'anis hojii namoomaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru imimmaan namoota hedduu qoorsaa jiraachuu isaaf nuti ragaadha jedhan. Kan akkamitti wanna godhuu danda'a ibsuu danda'a ani kan hin danda'u bakka galata waaqayyoof eeguu. Imimmaan namaa kan xaragdu Adaanech umuriin ishee yaa dheeratu maatiin ishee umuriin isaanii yaa dheeratu akka nu laaltee waaqayyoon ishee yaa laalu. ከአድዋ ድልድይ ነው የተነሳሁት። ናናው ረግቻ አድዋቲን ሰበብ ሚሶማ ቀርቀረ ለጌኒፍ ከይ ለግች ፎሊ በዳ ቀበ ቱሬ ካንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አድደ አዳነች አቤቤ በከ በዳ ሰናኑ ካሱን ማነ በሬዳ አከሲ ኑፍ ከነኒሩ ባዬ ኑቲ ቶሌራ ናፋ ገለቶመን እምማን ኬኛ ሀቀሜራ